Sadantaan darbe ashaaraa magariisaa muummichi keenya dabarseen biqiltuu kana kunuunsaa turre dhaabaa turre kanarratti immoo badhaafamuun isaanii adda taasisee jira. Maaliif tokkoffaa Noobeela nageenyaatiin badhaafamanii jiru. Kanaaf wanni kun muuxannoo guddaa keessa waan nu galcheef dargaggeessi keenya mootummaa keenya cinaa dhaabbachuun karaa fuulduraa ashaaraa magariisaa keenya itti fufsiisnaa, nageenya keenya itti fufsiisnaa. Waan hunda keenyaanuu mootummaa keenya cinaa jirraa jechuudha. Biqiltuu gaa waggootaan darban keessatti waggoota jalqabaa keessatti harcaatee akkasii ture dhaabanii deemuu sanatu jira. Deebi'anii kunuunsuu dhabu ture. Waggoota lamaan kana asitti aansee immoo akka sagantaadhaan dhaabbatee sagantaa isaatti eeggatee sagantaadhaan biqiltuu kunuunsuu jechuun waa tokko jechuudha. Kunuu jijjiirama tokko jechuudha. Jijjiirama dhufeen innillee kan badhaafame jechuudha muummichi ministeeraa keenya jechuudha. Kanaaf biqiltuun dhaabbatee kun immoo dhaabuunis kunuunsuunis gahee keenya. Gahee uummataati, gahee dargaggeessaati. Kanaaf faayidaa guddaa qaba. Akka dargaggeessa tokkotti akkuma ilaallu kana biqiltuun kun amma ganna keessa dhaabbatee jakootiin argee jira. Kanaaf amma kun bishaan obaasee dhaabbadhee sin waliin haasaa jira jechuudha. Kun waa tokko jechuudha, jijjiirama tokkodha. Kanaan dura hubannoo gahaan qabu uummanni keenya. Amma garuu bakka jirutti bishaan isaa bona kana keessa yeroo waqtiin roobni hin jirre kanatti immoo uummanni akka itti beeku kun uummata bal'aa taasisa. Hojjetaa mootummaa hawaasa keessaa dargaggeessa keessaa illee beeku akka itti biqiltuu obaasaa jira jechuudha. Kun immoo baratamuu caalatti baratamuu akka qabu yaadni kun. Innisheeshii fi ashaaraa magariisarraa yoon ka'u bara 2011 irraa kaasnee hawaasni bal'aan jechuudha. Kanaan dura ilaalcha biqiltuu dhaabuu irratti qabu san dhiisee amma immoo daran biqiltuu ba'anii sagantaa isaa guyyaa tokko itti dhaabnu saniin hawaasni martu bahee dhaabaa kan jiru ta'uu isaati. Asirratti dargaggeessa bal'aa gurmeessine faayidaa guddaa irraa argama. Tokko damma oomishuudhaan. Inni guddaan iddoon kun immoo iddoo mijaataadha. Tiraanspoortiidhaaf illee namatti tolu. Iddoo hawwataa akkuma ilaaltan kana bosonaa. Kun immoo yeroo gabaabaan booda immoo bosona guddaa ta'a inni yaanna. Kana irratti immoo dargaggeessa bal'aa kana immoo hirmaachifnee dargaggeessa kana hojii dhabeeyyii ta'anillee kara biizinasiitti illee jijjiiruu hin dandeenya. Nyaata madaalamaa argachuudhaaf illee yoo nyaata kana hoo fayyadamne isa guddaarraa faayidaa guddaatu jira. Kanaaf dargaggeessi illee bakka jirutti bakka kanaa yoo argate irratti gurmaa'ee faayidaa isaa argate galii mataa ofii danda'e uummachuu hin danda'a.